Jilli itti aantuu kantiibaa magaalaa Adaamaa fi walitti qabduu koree piroojeektii magaalichaa Addeen Seenee Mohammadiin durfamuun piroojeektota buleeyyii ijaarsarra jiran daawwate. Kaayyoon daawwannichaas sadarkaa ijaarsi piroojeektotaa irra jiru daawwachuun cimnootaa fi hanqinoota adda baafachuun deeggarsa barbaachisu taasisuuf akka ta'es ibsameeti jira. Itti aantuu kantiibaa magaalaa Adaamaa fi walitti qabduun koree piroojeektii magaalichaa Addeen Seenee Mohammad piroojeektonni bara baajataa 2015 irraa gara 2016tti ce'an 27 ta'uu ibsuun isaan kana keessaa ammoo kan xumuramanii fi ijaarsarra kan jiranidha jedhu. Kanaafuu deeggarsii fi hordoffiin walirraa hin cinne taasifameen yeroo ammaa kana sadarkaa gaariirra jiraachuus dubbataniiti jiru. Piroojeektoonni buleeyyiin bara darbee bara kanatti ce'an piroojeektoota 27 san keessaa kan xumuramanis jiru. Kan ijaarsarra jiran jiru jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa kan ilaalaa jirru piroojeektoota ijaarsarra jiranii daandii giraavilii ilaalaati kan jirru, buufata boba'aatis dabalataan kan biraas piroojeektoota hedduu kan ilaalaa jirru. Haaluma kanaan piroojeektoonni buleeyyiin baay'een isaanii sadarkaa gaariirra kan jiran. Tonni kunneen fayyadamummaa hawaasa magaalaa kan mirkaneessanidha kan jedhan Addeen Seeneen hawaasni hirmaannaa isarraa eegamu gochuu fi kunuunsuu akka qabus dhaamaniitii jiru. Piroojeektiin baay'een ilaalaa jirrus fayyadamummaa uummataa piroojeektoota mirkaneessuu danda'an argitaniirtoo ta'e daandii gugurdaadha. Daandii magaalaa fi baadiyyaa wal qunnamsiisuu danda'u. Keessumaa hurka bokkuutiinis wal qabate daandiin tokko laalle iddoo fayyummaa uummataa hawwata turizimiitis iddoo ta'uu danda'u. Piroojeektii isa saniif haala mijeessu. Kanaaf baay'een isaa piroojeektoonni kun piroojeektoota fayyadamummaa uummata jiraataa magaalaadha. Piroojeektoota mirkaneessuu danda'anii. Kanaaf piroojeektoonni magaalaa kanatti hirmaannaadhaanis ta'ee baajata mootummaatiin hojjetaman baay'een isaanii hundumti waliigala faayidaa uummata magaalaatiif kan hojjetamu. Uummanni immoo hirmaannaa isaatiin kunuunsuu irraa jalqabee qulqullina isaatis hordofuu irraa jalqabee gahee isaa bahuu qaba jechuudha. Itti aanaa hojii gaggeessaa fi itti gaafatamaan damee bu'uuraalee misoomaa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Baalchaa piroojeektonni 27 karoora bara 2016tti ce'uu ibsuun isaan keessaa piroojeektota 15 hojjechuuf karoorfaman keessaa piroojeektonni 13 hojjetamaa kan turan ta'uu dubbataniiti jiru. Piroojeektii kana ganna adoolessas hagayyas itti fufiinsaan osoo hin dhaabbatin sodaa tokko malee rooba osoo sodaatin aadaa piroojeektiin ganna hojjetamuu danda'u jedhamu jijjiiruudhaan piroojeektonni hunduu akka waliigalaatti piroojeektii 2015 irraa gara 2016tti ce'an keessaa kun isa tokkodha. Piroojeektiin as ce'an keessaa piroojeektiin aktiif ta'anii hojiidhaaf as ce'an 15 keessaa piroojeektiin 13 hojjetamaa turan jechuudha. Ogeessonnii fi koreen piroojeektii hojii qindoominaatiin hojjechuun isaanii akka ciminaatti ibsuun qaala'insa gabaa fi yeroo jedhametti xumuramuu dhabuu ammoo akka hanqinaatti ibsuun hojii hojjetameen piroojeektonni buleeyyiin qarshii miiliyoona 71 hojjetamaa kan jiranii fi yeroo ammaa kana parsantaa 61 irra jiraachuu kan dubbatan obbo Haayiluun turtii ji'a tokko keessatti xumuramuun tajaajilaaf banaa kan ta'an ta'uu ibsaniiti jiru. Xiyyeeffannaa addaatiin ganna kana hordofaa turre maandisoonni keenya yookiin immoo ogeessonni keenya ramadamaniiti hordofaa turanii akkasumas kontiraaktaroonni keenya odoo addaan hin kutin fedhii bulchiinsa magaalaa hubachuudhaan piroojeektii ganna hojjechuun akka danda'amu amanuudhaan hojii kana hojjechaa sadarkaa kanaan ga'uun isaanii piroojeektiin kun amma parsantii 61 irratti argama. Naannoo miliyoona 71tiin kan hojjetamaa jirudha. Yeroo gabaabaa keessatti turtii ji'a tokko hin caalle keessatti xumuramee tajaajilaaf banaa gochuudhaaf hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati kuni cimina addaati jechuudha. Akka hanqinaatti wanti chaalenjiin tokko ture maalidha? Dhiyeessii irratti jechuudha. Dhiyeessii meeshaalee ijaarsaa irratti karaa adda addaatiin kontiraaktaroonni akka nu barbaannetti meeshaa dhiyeessuudhaan yeroo nu barbaanne keessatti fixuudhaaf dadhabuun isaanii yookiin hanqinni meeshaalee dhiyeessii qaaleensi meeshaalee ijaarsaa amma tokko gabaarratti qormaata turee jira. Kuni akka hanqina tokkotti waan ilaalaa turredha. Ammas amma tokko meeshaaleen ijaarsaa kun karaa adda addaatiin gabaarratti dhiyaachuudhaan amma kontiraaktaroonni keenyas kana cabsanii piroojeektii kana xumuruudhaaf deemaa jiru. Walumaa galatti piroojeektoonni akka waliigalaatti hojjetamaa jiran buleeyyiin sadarkaa gaariirra jiraachuu isaaniiti. Haaras sadarkaa gaariirra akka jiru asumaan tokkoon barbaada. Hojii gaggeessaa mana qopheessaa magaalaa Adaamaa obbo Firaayaad Muhammad koreen piroojeektii ciminootaa fi hanqinoota jiran adda baasaa deemuun isaanii nutis gama keenyan deeggarsaa fi hordoffii barbaachisaa ta'e akka goonu kan nu dandeessisuudha jechuun kanaafuu hawaasnis piroojeektota ijaaramaa jiran kan ofii godhachuun tumsa gochuu qabu kan jedhan obbo Firaayaad piroojeektonni yeroo qabaman keessatti akka xumuranii fi sirni bulchiinsaa kontiraaktaa
masaraa kan ammayyaa'ee fi qulqullina barbaadamuun xumuramuu akka qabu dubbatani. Koree piroojeektii fi qaamni mootummaa hordofii barbaachisaa akkasumas deeggarsa gama keenyaan godhamu hundaayyuu gochuudhaaf qophiidha jechuudha. Hawaasnis piroojeektoota isaan biratti hojjetaman hunda isaanii kan kooti jedhee fudhachuudhaan deeggarsa barbaachisaa ta'e kennaa deemu. Yeroo jedhame keessatti piroojeektoonni kun akka xumuramanii fi sirni bulchiinsa kontiraataa keenya ammayyaa'ee haala gaarii ta'een piroojeektoonni qulqullina barbaadamanuun yeroo barbaadamu keessatti akka hojjetamu gaheen irraa ba'an qaamni hunduu ba'achuudha kan qabu jechuudha. Keessattuu qaamni sadan piroojeektii irratti hirmaatu abbaan piroojeektii kontiraaktarii fi gorsaan piroojeektii jechuudha. Hawaasnis kana cinaatti deeggarsa barbaachisaa ta'e godhuu qaba jedha. Miseensonni koree piroojeektiiwwan daawwannaa kanarratti hirmaatan tokko tokko sababa gannaatiin piroojeektonni duubatti harkifatanis sochii taasifameen yeroo ammaa kana haala gaariirra jiraachuu ibsuun daawwii kanaan ammoo iddoolee rakkoo qaban irratti kan hojjennuudha jechuun yaada isaanii kennanii jiru. Piroojeektoonni kun jalqaba gannaati irratti roobaan xiqqoo duubatti kan jedhanii fi yeroo ammaa kana ammoo sochii godhameen haala gaariin kan laalle iddoowwan hanqina qabuu fi akkaataa itti deemuu danda'u irratti koreen piroojeektii gadi bahee ilaalee deebi'ellee gabaasa hordoffii ilaaluudhaan wanti fooyya'uu qabu akka fooyya'u ilaaluudhaaf waan ta'eef milkiidhaa qabaa jenneetiin yaadna.